Hello Media. Hariiroo siyaasaa lobaannaa tolfamuu fi icciitii rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessaa. Hayyoota Oromoo keessaa tokko kan ta'an Dr. Asabe Raggaasaa barruu dhimma haala nageenyaa fi hariiroo siyaasaa Itoophiyaa jedhu irratti tibbanaa adoolessaa 17 bara 2025 maxxansa marsariitii Kureet Oromiyaa jedhu irratti katabaniiru. Barruu dheeraa kana keessatti adeemsa siyaasaa bulchiinsa PP jalatti adeemamaa ture tuttuquun dhumarrattis furmaanni akeekameera. Kallattumaan gara barruu sanaatti waliin dabarru. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa keessatti mul'atuun wal dorgommii aangoo mootummaa, eenyummaa fi qabsoo bilisummaa irraa kamaddedha jedhu Dr. Asabeen. Innis gama tokkoon ijaarsa mootummaa gosa mootummaa koloneeffataa fi qubsitoota koloneeffataa, gama biraatiin ammoo humnoota bilisummaa kanneen mirga hiree murteeffannaa gaafatan gidduutti wal faalleessu siyaasa keessatti hidda gadi fageeffateera jedhu. Barruun namni kun afaan Ingiliffaan kataban rakkinni siyaasaa Itoophiyaa ammaa eessaa madda gaaffii jedhuuf deebii kennuu yaalurraa eegala. Hundeen rakkina biyyattii hawwii olaantummaa impaayeraa fi ofiin bulchuu gidduutti wal diddaa uumamu ta'uu barruu kanaan akeekame. Hawwii olaantummaa siyaasaa, dinagdee fi aadaa eenyummaa yookiin kaayyoo hawaasa bilisaa hundeessuu gidduutti lolaa deemurraa dhibdeen biyyattii akka babal'ate ibsu. Akkuma kutaalee addunyaa biroo waraanni koloneeffannaa fi bilisummaa itti godhame yaadaa fi dhaabbilee impaayeraa akkasii diiguuf sochiin bilisummaa fi jaarmiyaaleen siyaasaa Itoophiyaa keessatti hundeeffamanii jedhu. Kanas ta'ee sana akkuma hayyuun siyaasaa fi dura ta'an Koongirensii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsan ammas nagaa fi tasgabbii biyyattii karakkisu, wallabdee siyaasaa, waraanaa fi jeequmsatti kageessu, wallabdee sabboonummaaf wal dorgoman kana gidduutti dhibdee uumamudha jedhu. Dhugumatti waggoota kurnan darban keessa jijjiiramni gamtaa siyaasaa fi qindaa'ina aangoo hariiroo yeroo dheeraa akka jeeqeef tumsa yeroo gabaabaa uume fakkaatus biyyattiin haala jeequmsaa hammaataatti seenuuf dirqamteetti jedhu Dr. Asabeen. Barreeffamni kun yeroo dhiyootti ijaaramuu gamtaa siyaasaa sadii irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, yaalii akkasii yeroo baay'ee maaliif nagaa waaraa uumuu akka hin dandeenyee fi inumaa jeequmsaa fi waraana marsaa haaraaf dadammaqsuuf hiree qabaachuu gamtaa bu'aa hin qabne kana ibsaniiru. Gammachuu yeroo gabaabaa Oroo Amaaraa bara 2017 haga bara 2018. Loojikii diinni diina koo fira kooti jedhuun namoonni siyaasaa Oromoo fi Amaaraa tumsa EPRDF keessaa naannoo bara 2017tti paartii olaantummaa qabu TPLF irratti gamtaa Oromaaraa jedhu tolfatan. Gamtaa Oromaaraa jedhamu kana saba lama irraa ijaarrachuun Abiy Ahimad aangoo isaa jabeeffachuuf itti gargaarameera jedhu. Gamtaan Oromaaraa jedhamu kun wayyaanee caalchisee aangootti akka ol ba'uuf gargaaruun ala seenaa saboota lamaan gidduu jiru ka diddaa hamaa uume siyaasa wal faalleessu san Amaaraa fi Oromoo gidduudhaa hiikuu hin dandeenye jechuun Dr. Asabeen ibsu. Garaagarummaa sabootaa gidduutti dhalatee hiikuu mannaa garaagarummaan bu'uuraan gareewwan lamaan gidduutti wallabdee itti fufsiisuun haala jiru inumaayyuu ammeessee jedhu. Inumaa dhibdeen akka yaadannoo laalaa seenaa dhimmi magaalaa Finfinnee afaanii fi gaaffileen hiree murteeffannaa hin furamin itti fufan jedhu. Abiyyi mul'ata impaayera mootummaa dhaabuuf yaaluun isaa ka'umsa sabboonummaa Amaaraa fi himannaa inni kutaalee Oromiyaa hedduu irratti qabu waliin ta'uun abdii aktiivistoonni Oromoo tokko tokko waa'ee gamtaa kanaa irratti qaban balleesseeraa jedhu. Abiy Ahimad bara 2019 fi jalqaba bara 2020tti wayyaanee erga lolee booda waa'ee gamtaa Oromaaraa jedhu kana gatee bira darbuu isaas ibsu. Qabxii biraan Dr. Asabe Raggaasaan tuqan barreeffama waa'ee gamtaa haaloo ba'u paartii badhaadhinaa fi tumsa sabboontota Amaaraa ka bara 2019-2022 tureeti. Abiy Ahimad fi paartiin badhaadhinaa isaa PP'n jalqaba irratti sabboontota Amaaraa irraa deeggarsa kan argatan irra caalaa ajandaa siyaasaa ministeerri muummee ka sirna federaalaa biyyoota hedduu diiguu fi sirna giddu galeessaa ta'ee fi eenyummaa Itoophiyaa tokkummaa bocuuf kaayyeffate irraa kan ka'edha jedhu. PP'tti quufa dhabuun sabboontonni Amaaraa sirna kanaan dura TPLF'n olaantummaa qabuuf
sirna federaalaa eenyummaa Habashaa gara sabummaatti gadi buuse jedhanii komatan fayyadaman. Illiitonni Amaaraa paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jirus ta'e mormitoonni haasaa biyya Itoophiyaa guddittii uumuu jedhu kunuunsuu filatan. Himata naannoo fi siyaasa haaloo ba'uu irraa ka'uun milishoonni Amaaraa keessattuu faannoon waraana Tigraay bara 2020 haga 2022 ture keessatti dammaqinaan hirmaachuu isaanii caqasu. Dhaabbileen mirga namoomaa humnoonni Amaaraa fi michoonni isaanii waraana Itoophiyaa keessa jiran aleellaa haaloo ba'uudhaan Tigraay keessatti daguuggaa sanyii raawwachuu, qabeenya isaanii saamuu, lafa isaanii dhuunfachuu fi uummata qulqulluu jumulaan buqqisuu galmeessaniiru jedhu. Xumura irratti lafa lalisaa lixa Tigraay fi kibba Tigraay dhuunfachuun milkaa'aniiru jechuun Dr. Asabeen caqasu. Gabaasni tokko akka jedhutti gaa'elli siyaasaa kun kan xumurame yoo ta'u, amma naannoon kun fincila hidhannoo guutuutiin mootummaadhuma kana irratti ka'aa jira jedhu. Paartii badhaadhinaa biyyii fi sabboontota Amaaraa gidduutti gargar ba'uuf sababni battalaa kan uumame adoolessa bara 2022 walii galtee diinummaa dhaabuu sirna federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e yoo ta'u, walii galtee hooggantoonni fincila hidhannoo Amaaraa faannoon deemaa turan walii galtee gantummaa jechuun erga balaaleffatanii booda ta'uu Dr. Asabeen caqasaniiru. Wiirtuu walii galtee jedhame kana naannaawwan akka Walqaayitii fi raayyaa gara Tigraayitti deebisuu dabalatee sirna heera mootummaa deebisuuf Abiyyi waadaa galuu isaa ture. Kunis lafa humnoonni Amaaraa yeroo waraanaa qabatan hammata. Akka gamtaa mul'ata siyaasaa waliinii caalaa haaloo ba'uudhaan oofuutti michoonni duraanii qawwee isaanii walitti galagalchuuf dhimmoonni kun adda durummaan caqafaman. Sabboontonni Amaaraa fi Oromoo wal faallessuu fi garaagarummaa siyaasaa ifa ta'e yaadannoo seenaa fi mul'ata mootummaa bu'uuraan kan hin araaramne qabu jedhan. Leellistoota lamaan gidduu seenuuf yaaliin godhame qophii federaalizimii biyyoota hedduu bara 1995 haga bara 2018 jalatti qofa ture jedhu. Yeroo kana keessatti heera mootummaa hojiirra oolchuu irratti daangeffamni jiraatus mirgi ofiin of bulchuu tokkoon sabni Itoophiyaa ijaarsa federaalaa keessatti akka waliin jiraataniif wabii fi kakuun ta'e tajaajilaa tureera jedhu Dr. Asabeen. Haa ta'u malee haalli siyaasaa bara 2018 booda jiru baay'ee adda. Tokkoffaa bara 2018 dura irra caalaa sabboonummaan Amaaraa sabboonummaa hidhattootaa ta'e sadarkaa naannoo abbaa biyyummaa qaban biroo kan akka Benishaangul Gumuz, Oromiyaa fi Tigraay keessatti naannoo himachuu irraa ga'eeraa jedhan. Lammaffaa EPRDF TPLF'n olaantummaa qabu ijaarsa federaalaa eegsisuuf kutannoo qabu yoo ta'u, paartiin badhaadhinaa amma jiru sabboontota Amaaraa waliin michuu ta'e naannolee biraa diiguu ta'uu isaa himaniiru. Barruu kanaan seenaa sabboontota Amaaraa fi Oromoo wal dura dhaabee tuttuquus yaalan. Waggoota 5 darban keessa milishaan Amaaraa fi faannoon naannoo Oromiyaa zoonii Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasuma Shawaa Kaabaa keessa ce'uun irra deddeebiin namoota nagaa haleeluu, kanneen dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu, 100,000 lakkaa'aman ammoo buqqisuu, sochii hawaasa dinagdee naannolee kanneenii jeequu danda'eeraa jedhu Dr. Asabeen. Haleellaan kun qaama ajandaa siyaasaa sabboontota Amaaraa kan naannolee waldaangeessan hammachuudhaan Amaara guddicha ijaaruu jedhu of keessaa qabaa jedha barruun hayyuu kana. Haala daangaa ta'e kana keessatti faannoo dabalatee sabboontota Amaaraa fi Oromoo gidduutti irra deddeebiin gara furmaataatti akka dhufan waamichi godhamaa ture jedha barruun Dr. Asabee kun. Rakkoon sarbama daangaa kun akka furamuuf irra jireessaan aktiivistoota Oromoo, diyaaspooraa, hayyootaa fi namoota siyaasaa Oromoon sagaleen dhageessifamaa turus furmaata akka hin arganne Dr. Asabee Raggaasaa ibsaniiru. Ijaarsa gamtaa haaraa kana keessatti mudaa bu'uuraa lamatu jira jedhu. Qaan duraa fi hunda caalaa hammaataan gamtaan kamiyyuu kaayyoo fi tarsiimoo ifa ta'e tokko malee faayidaa tooftaa walitti qabama hundee hin qabne irratti hundaa'e kufaatiin isaa hin ooluu jedhu. Mootummaan Abiyyi hariiroo faannoo waliin tolfateen waggoota 7 darban kana gara jabummaan Oromoo ajjeesaa, qe'ee isaa irraa buqqaasaa fi qabeenya isaa irraa dhabamsiisaa tureeraa jedhu. Akkasuma sabboontonni Amaaraas ajandaa wal fakkaatu kan lafa Oromoo hokkoraan dhuunfachuu fi uummata buqqisuu qaban babal'ifataa turaniiru jedhu. Kana waggoota 2 darban keessa qabatamaanis ta'ee sadarkaa mariitiin haleellaa humnoota Amaaraa Oromiyaa keessatti raawwatanii fi seeneffama humnoota kanaa irraa naannoo Oromiyaa humnaan deebi'anii fudhachuu argineerra jechuun Dr. Asabeen ibsaniiru. Gaaffii ijoo namni tokko gaafachuu malu humnoota lachuu mormitoota dantaa saba Oromoo jedhanii moggaasuun
qabsoo haaluma kanaan bocuun maaliif hin danda'amu? Tokko tokko Oromoon qabsoo horizontaalii fi vertikaalii yeroo tokkotti banuun ogummaa tarsiimoo miti jedhanii falmuu danda'u. Garuu dubbiin kun amansiisaa miti jedha. Qabsoon Oromoo adda durummaan gaaffii abbaa biyyummaa uummataa mirkaneessuu waan ta'eef amansiisaa miti. Balaan kanarra ga'u kamuu sadarkaa mootummaa irraas ta'ee sadarkaa naannoo xiqqaa irraa haa dhufu ofirraa ittisuu qabaa jedhu. Dooktor Asabbeen lammaffaa garee bu'uuraan dantaa saba Oromoo mormu waliin tumsa barbaaduun qabsoo gara dhimma qabsoo aangootti xiqqeessaa. Kanaanis dheebuu sirnichi lubbuu ofii dheeressuuf qabu mirkaneessa jechuun miidhaan humnoota Oromoof diina ta'anitti michoomuun dhufu balaa hammaataa uummatatti akka fidu akeekan. Barruu kana keessatti Dooktor Asabee Raggaasaa cimsanii kabalaaleffatan humnoota siyaasaa Amaaraa waliin hariiroo siyaasaa tolfachuun dantaa saba Oromoo balaarra buusaa jedhaniiru. Barruu dheeraa kana keessatti furmaata akeekameen yeroo ammaa biyyattiin rakkoolee kallattii hedduu qaban keessatti liqinfamtee jirti. Yeroo kamiyyuu caalaa hatattamaan daandii nagaa filachuun akka isarra jiraatu ibsaniiru. Giddugaleessa rakkoolee kanaa ajandaa siyaasaa mul'ataa impaayera guddisuutu jira. Mul'anni kun humnoota Abiyyis ta'e Amaara ka qooddatanii fi yeroo waraana Tigraay gamtaa isaanii keessatti ka mul'ataa turedha jedhu. Ijaarsa gamtaa keessatti tumsi hiika qabu kan uumamuu danda'u warra yaadannoo seenaa wal fakkaataa ka walitti madaquuf toluu fi mirga hiree murteeffannaa isaaniif qabsoo godhan gidduutti qofa ta'uu akeekan. Humnoonni Amaaraa fi Tigraay mirga hiree murteeffannaatti amananis gamtaa kana keessa seenuun ni mala. Kana malees aktiivistoonnii fi namoonni siyaasaa Oromoo namoota dhuunfaa fi gareewwan bu'uuraan dantaa saba Oromoo morman bakka aangoo irra kaa'uun dogongora wal fakkaataan akka hin uumamneef hojjechuun of eeggannoo barbaachisaa qabaa jedhan. Ejjennoon kun karaa kamiinuu sirna Abiyyi akka ammeenya xiqqaatti ilaaluutti fudhatamuu hin qabus jedhu. Mooraa lamaanuu dantaa saba Oromoof balaa waan ta'aniif murtoo walqixaan dura dhaabbachuu qabaa jedhan. Itoophiyaa keessatti nagaa barbaaduun kamiyyuu abbaa biyyummaa sabootaa fi sablammootaa gidduu galeessa godhachuun mul'ata impaayeraa fi mootummaa abbaa irree fe'u irraa of qusachuu qaba jechuun akeekanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa qophii faana Keelloo har'aatiin kan isin biraan geenyu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.